Wanti takka yoo dogongorame jedhama bakka akkuma gowwaa wargite kaakaan olini. Gowwaa tummaanuu gowwaadhuma aslan sanarraa deeffachuuf achi bakka kanarraa cufi. Waree. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ordofaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin qabdanii jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jecha haddammoo deebi'eetiin dhufeetiin jira. Ordofaa kabajamtoota keenyaa inni maal fakkaata? Alhamdulillah bareedaadha wallahi laazim rabbii hiyya qalanni haa ga'u. Garuu ammoo maal inni beektan tokko farratti aarii takkaan qabaa beektan bu'aa dhaqee dhufe jitiidha qalaan jirtu nakisaa kuttee hedduutu akka qalloodha jitiya. Chaayinaati jitiya. Kaza dhuguma rabbi aarii takkaan qaba aarii takkaan duratti soosinitti nimi durachuudha. Tokko farratti jechuudha. Warroonni biyyaan baa keessa jirtan martummaan keessan wallahi la'aziim dhugaa rabbii isinii jedha. Hedduu takka rabbiin obsa isinii kennee jira. Wallahi rabbiin ammallee obsa isinii haa kennu. Rabbiin akkuma amma dandeettii isinii haa dandeettii waa sabrii baay'ee isinii kennatti rabbiin isinii haa kennu. Ani ammoo tuyyuu jechuudha wallahi la'aziim. Osoo ana isiru takka kophaa kiyya iida dabarseen beeku maatii kiyya birattiin dabarsaa yeroo ala jirus abbaa kiyya wajjin dabarsaa kophaa kiyya dabarsuu kiyya iida arafaa kana jechuudha. Ni deemallee jedheetu hin ture. Garuu yeroo tokko haalli isinii hin mijoofne deemuun isinii ulfaataa jechuudha. Warroonni haadhaaf abbaa keessan ala teettanii obsitan. Wallahi la'aziim ani ammayyuu jechuudha. As taa'ee haadhaaf abbaa kiyya Itoophiyaa keessa taa'ee bakka takka keessa taa'ee hedduu takka ni yaada. Baay'ee yaada. Natti dhagahama jechuudha. Garuu warra isin ala jirtanii obsa rabbi isinii kenne warri haadhaaf abbaa keessa yaaddan. Anamma osoo bira jiru yaada. Osoo bira jiru bara amma hoo deemee kadhaquu danda'u yaada jechuudha. Wallahi la'aziim. Waan akka haadhaaf abbaa hin jirte yaadu. Itti aansee ammoo tiyyuu hin dadhabe Oromootiyyuu. Aariidhaan nyaata saafaa tokko guutuu fixe. Biddeena 3 moo 4 nyaadhe. Aarii naan jechuudha wallahi la'aziim. Guyyaa iidaatiin Mustafaan maasii biratti sooma hin baasinii jettee naan jettanii daraartuun illee nama bira deemtee. Mustafaan illee na bira hin jiru. Kophuma kiyya jira jechuudha. Kophuma kiyyaan baasee sooma jechuudha. Nam tokko wajjin iida kiyyaa hin baasne. Rabbii kiyya wajjidhaan rabbii yeroo hunda kophaatti naa qoode. Kophaa jira ta'a. Naan jedhee naa qoode alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kiyya galanni haa gayu. Inshaallah waggaa hadhaa takka. Waggaa hadhaa kana waggaa dhufu abbaa manaa kiyyaa wajjin. Waggaa itti aanu abbaa manaa kiyyaatiif daa'ima kiyya qabadhee wajjin. Inshaallah. Wallahi la'aziim rabbii du'aa inaaf godha yaada muraada kee rabbiin si haa guutu naan jedha. Daa'ima kiyyaa fi abbaa manaa kiyyaa wajjin akkanaas bahu abdiin qaba. Garuu ammoo tiyyuu gaafan ulfaahee geessee dhalee daa'imni kiyya deemtee yoo dhiirallee naa hanne dhiirahuu rabbiin naa hanne mucaan kiyya deemee miilaan deemee garuu miilaan deemuu baatee yoo dhalatee xiqqishu jedhama sadii ga'e isinittiin hima. Garuu ammoo tiyyuu an amma qal'adhee jira gaafa an furdadhe ulfaa'uu itti na beeka kana booda roozaan ilma garaa qabdi jettanii beektan jedhee yaada. Of turatti amma miti garuu waggaa tokkoof lama booda inshaallah. Wallahi laazim ilmoo baay'ee takkaan jaalladha. Baay'ee jaalladha. Ilmaan dhalu osoo kiyya akka saareetti 5-6 osoo dhalee waan hin fadhunatti hin fakkaatu. Akkasuma takka Mustafaarraa takka nama biraarraas ta'uu danda'a. Hin beekamne hireen qooda rabbiiti jedhanii. Hireen bakka fallanni fuudhee jedhanii. Alhamdulillah. Madaa harkee jira. Kaza dammoo ammooti wallahi maaltu na aarse beetanii Oromootiyaa. Mustafaan kalee na bira hin dhufne nama bira deemaa naan jedhe. Dheengadda jechuudha wayitti iida adhammootiyyuu bakka waan jiru qopheessi naan jedhe. Ishii jedheeni waa hundaa waxii xiqqishurraa nyaadhee ture. Lamuullee xibsii waan adda addaa bira dalagee. Maal jedhee isatti dhufee nyaataa jechuudha. Ruuza waa hunda kabsaas dalagee xibsiis foonis dalagee waxii dalagee sini jirti hunda godhee hiriyoota kiyya wajjin dhufuuf hin deemaa qophaa'inee nama hedduu wajjin dhufnaan naan jedhe. Kaza
ilaa amma sa'aatiin kun hordoftoo akka bajamtoota ilaa amma halkan keessa sa'aatii takkaa kun sa'aatii takka matarra kun sa'a kan takka guutuu kun akkana nyaata qabadde roozaan isaan wajjin nyaattee garana kalkala jedhaa wal ilaa amma afaan waan takka osoo hin qabne akka qorsiitiin anis lan nyaatan isa jira bugeetti sa'aatii takkatti nyaadha takka nyaadha amma sooma kana keessaaf waan mi'ooytu dhudhugu jira malee waan mi'ooytu walaa sukkaraa walaa juusiidha walaa waan asiiraa ka'alaa bitan kana mannu amma manni kan danfu kanneen jechuun birindaa kookaa ispiraayitii faantaa midhaan kana hunda dhiisee jira wallahi buna yoo sukkaraan hin dhugu iidarraa eegalee haguma iida kanaaf sooma kanaaf jee ayyaana kanaaf jee waxiillee zayitiillee itti baay'atti ni beektanii waxii diimtuu jechuudha isiillee nyaadhee jira. Qarasan zayitiyyuu dhiisee jira salaaxaa fa'aa nyaadhaa killee fa'aa dafifadhee nyaadhaa maxaaxisa fa'aa nyaadhaa ከዛ ደግሞ akkasitti qannase jechuudha amma ammoo oromooti wallaahi laaziim rabbiin kun wallaahi laaziim amma Mustafaan tagaaf durii sana deeffachuuf inatti fakkaate meeqaa itti bilbilaa baqaraa kana jaarsi kee irratti naan jiina na aarsee wallaahi laaziim meeqaa waan inni jiru afaan keessa hin dhageettanii roozantii waa hunda qopheessitee afaan bantee isa teessee eegu jirti inni dammuutu jiru waama inni kakoo kaasee kaasuu idee bilbilu mana hin jalaayyuu maaltu nyaata nama gosi namarraa hafu guyyaa ayyaanaatiin Allah shillak inshaallah bilbila cufateera bilbila isaa qabattanii itti bilbiluufi haala bilbila hin dalagu oromooti yaleesh neetworkii hin dalagumoo bilbila akkanatti cufe mataa na gargalche gurbaan kun Tahiree matii isaa rabbi maal tagaaf durii san nadeeffataa bara akka inni itti waan beekne ilaalame sagalee kana gaafa duraan bade natti irra hidhatee qirreen telefoona yaa duraaf duuba inni akkan gaafa badee buyyee taa'e san irraa qirra kanarra deeffadhe nama kan biraattis kana ta'ee jedhee himaan jiru. Halo. Hello. Maalin? Akkami? Jirti. Fayyuma. Jira nagaa nagaafataa jirta an taa'ee see gutti hin jiru hin dhuftu? Kaadafi amma nyaata godheetiniin kun waliin nyaanna jedhee hin dhufanaan jetteetiin alaa maal jettaa dhugaammaan itti taphatta qooti. Ani maaliif hin goone Mustafaa taa'ee see gujjira waamee qaballeessee. Nyaata hundaa godhe kaawwanna hundumaa xibsiillee ruuzallee foonillee waxiiwullee. Nyaadhu kaa. Maamaa nyaadhara hin dhuftu waliin nyaanna jedhee godhe malee lubbuutii takkittiidhaa fi ansaantu godhadee nyaadhu. Amma hin dhuftamoo hin dhuftu mataa miila. Wanni fedhe haa jiraatu barbaannu qorsa wajjin nyaannaa hin dhuftamoo hin dhuftu. Tiraanspoortii anas irraa kafalaa kootu. Maaliif nyaadharee maal see eegutti hin jiru? Na eeg hin jenne? Kanaan muka taa'ee wajjin nyaannu see eegu jiru lasaa kana.
Firfirii sanuu anaa nyaachiftee mirii ana nyaachi ata sanna raadeeffattee amma tadagaaf duriina raadeeffattee jechuudhaati amma nyaata na goosiste. Bakka wanni takka yoo dogongorame jedhama bakka akkuma gowwaa margite kaaqaan oolini. Gowwaatummaanuu gowwaadhuma aslan sanarraa deeffachuuf achi bakka narraa cufi. Waree. Wallahi billahi. Dhiirri tokko baqarumaan lafarra deema wallah baqaraan hombu'aa jechuu bichaa hafe. Amma kadheen gada sanarraa deeffachuuf bara amma inni keessummaan natti dhufaa minaaminii waamee godheetiin kataayeetiin isa eeggachuudha. والله لازم يرو تك زربي ديرنا قديو والله لازم نمر عارسة والله وانا كان اصلا نجال دون ربي دبجو برانكين نبرا دفيو برانكي والقون اللي عادي وزيتو دفيتي ما نجو هو برانكي نقول عادي بدي ما قلت نمنا كلمتي مالي تاتا كس تاتا لما جاء معلوم والله بالله الرنجي يكون بايت تكول فاتا بيتني تيافتا إذا تنالي الله عالم وربي أما نياتا كان مالين كودا مسكينة خلنا بقى قبه بلاش يعني لفتي بدورة مسكينة خلنا ناوية وربي مسكينة ونياتا قلت اللي قبا سوابا لنا قبا جتشلا كنا فرطا قبا جمتكينا فيديو سنتين إيرسو hangit umra waan nufaan tattanu video takka galatu waan mustafaan akkasina raadalage garuu an kana daran godhee raadalaga inshallah kana daran harka 150 yoo irraa indalagin irraa wanni godhin baqara kana kalbaa kana laazi ani ma wallahi lazim sana raadeeffachuu fi godhi binaa akka misaa wajjin nyaannu na godheetiin sana godhin raadeeffachuuf akkasina anjaa bara hayi Luar bitu wala wala kana kunna maarsa miyo munyata miskina kana bakka kai safari biti mal jade harami ka gadina kunili hintatu miskina khanaf miskin nyaatu sawa bayu wallahi lazim me qajra bilahan karara oromotiya me qattu kawanyatu dabe rakkati wa me qagisiru bayu jira wallahi lazim isini gale kanafu yu isa takka wajin miskina wajin aluma tabbahe nyaadha تكاموت جو سفر ما كان يهبر تبرقا أصلا ما قلنا اللي عشان اللي تاتي حرام من أهل فبلسو والله لازم قروا مالي فنجان مكاهم باي